Obbo Girmaa Waaqee sarara daandii xiyyaara Ugaandaa akka gaggeessaniif muudamuuf ta'an jedhame. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni rakkoo bulchiinsaa fi tasgabbii hojii sarara daandii xiyyaara biyya isaanii muudateef furmaata waaraa kaa'uuf hojii gaggeessaa olaanaa sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii Obbo Girmaa Waaqee hoogganaa daandii xiyyaara Ugaandaa gochuun muuduuf jechuun Nile Post gabaaseera. Ji'oota darban keessatti daandiin xiyyaara Ugaandaa rakkoo bulchiinsaa badaa hojiirra oolmaa daldalaa dadhabaa fi waldhabdee hooggansaa keessa seenee turus Nile Post gabaasasaa keessatti ibseera. Haala kana hordofee pirezidaantiin Museveniin ji'a darbe qorannoo bal'aan akka gaggeeffamuuf ajajuu isaaniin pirezidaantichi hojii gaggeessituu olaantuu daandii xiyyaara Ugaandaa Jennifer Bamuturiaki angorraa kaasuun hooggansa daandii xiyyaara biyyaalessaa kana jijjiiruuf tarkaanfii fudhataniiru. Kanaanis hojii gaggeessaa olaanaa daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii Girmaa Waaqee daandii xiyyaara Ugaandaa akka hooggananiif pirezidaantichi yaada dhiyeessaniiru. Kunis kan yaadame rakkoo daandii xiyyaaraa kanaaf furmaata haaraa barbaadu akka ta'e ibsameera. Tarkaanfiin kun daandii xiyyaara Ugaandaa keessatti hooggansa bal'aan deebisee kaa'amuu akka ta'e kan agarsiisu yoo ta'u, gareen hooggansa haaraan daandii xiyyaara qormaata daldalaa fi bulchiinsaa keessa darbee jiru qajeelchuu akka danda'u pirezidaantichi abdii qaban ibsaniiru. Hoogganaan daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii Girmaa Waaqeen bara 2004 hanga 2021tti hooggansa olaanaa tajaajilaa kan turan yoo ta'u, boodarra immoo dura taa'aa boordii dhaabbatichaa ta'uunis tajaajilaniiru. Babal'ina fooyya'insa hojii fi bu'aa olaanaa galmeessuun akka daandiin xiyyaara Itoophiyaa Afrikaa irratti adda durummaan akka mul'atu taasisuu keessatti qooda olaanaa taphataniiru. Yaadni Obbo Girmaa Waaqee muuduuf jedhu fedhii mootummaa Ugaandaa hooggansa aviyeeshinii Afrikaa keessatti muuxannoo fi milkaa'ina qaburraa fayyadamuuf akka barbaadanis calaqqisiiseera. Ameerikaan waraana Suudaanitti xumura gochuuf torbaan kana karoora haaraa ifa gochuuf akka jirtu beeksifte. Yeroo waldhabdeen Suudaan balaa hammaataa uumaa jirutti Ameerikaan waraana humna Suudaanii fi Rapid Support Force gidduutti gaggeeffamaa jiru xumuruuf karoora haaraa ifa akka gootu beeksifte. Gorsaan olaanaan pirezidaantii Ameerikaa dhimma Arabaa fi Afrikaa Masad Boyulos Kibxata darbe ibsa kenneeni. Barreeffamni karoora nagaa kun miseensota garee Quad jedhamu hayyama argachuun kan qophaa'e ta'us ibsaniiru. Gareen Quad Suudaan kan Ameerikaa, Saudi Arabiyaa, Emireetota Arabaa tokkee fi Masri of keessaa kan qabu akka ta'es ibsameera. Boyulos akka jedhanitti gareen kun jalqaba baatii adoolessaa keessa kaartaa daandii waliigalaa kan waraanaa humnoota mootummaa Suudaanii fi humnoota Rapid Support Forces gidduutti gaggeeffamaa jiru xumuruuf kan kaayyeffate ta'uu tajaajilli oduu giddu galeessaa Afrikaa gabaaseera. Karoora nagaa bal'aa kanarratti yoo xiqqaate ji'oota 3 hojjechaa jirra kan jedhan gama lachuu biratti fudhatama qabaachuu qabu jedhan Boyulos walgayii maallaqaa gargaarsa namummaa Suudaaniif hatattamaa walitti qabuuf gaggeeffame irratti haasawa taasisaniini. Akka gabaasa tajaajila oduu giddu galeessaa baha Afrikaatti gorsaan olaanaan pirezidaantii Ameerikaa dhimma Arabaa fi Afrikaa Masad Boyulos akka ibsanitti Ameerikaan hoogganaa waraanaa Suudaan Jeneraal Abdallah Fattah al-Burhaan irraa ergaa abdachiisaa dhageesseetti. Waraanni Suudaan eebla 2023 irraa eegalee humnoota mootummaa fi Rapid Support Force gidduutti ka'e. Kumaatamaan kan laakkaman lubbuu darbuu fi uummata miiliyoonaan laakkaman qe'ee isaanii irraa buqqa'uun rakkoo namoomaa hammaataa yoo ta'u, yaaliin nagaa garaagaraa kanaan dura taasifame bu'aa buusuu dadhabuu isaa hordofee karoora Ameerikaan hoogganamu kana irratti xiyyeeffannoo idil addunyaa dabalataa jiras jedhaniiru.